Dirreet buukii qabatamaan hojii yoo jijjiiran dirreen misooma ta'uu akka danda'u ragaan guddaan manbaruutti qilleensas maa jechuudha. Burjaaji mallattoon nootii birrii haaraa irra jiru uume irrattis baankii biyyaalessaa Itoophiyaarraa deebii arganneerra. Alii Birraa fayyee gara mana isaatti deebi'uu fi odeessaalee gaggabaaboos harkaa qabnaa nu faana bu'aasniin jedha. Odeessa keenyas jalqabaatiin guyyaan turizimii addunyaa fulbaana 27 dilbata dhufu kabajama. Sababa weerara koronaa vaayirasiitiin sochii fi galiin seektara kanarraa argamu garuu barana akka bara kaleessaa miti. Itoophiyaatti maal fakkaata? Hirphaa gammachuu ka qopheesse qaba. Dinagdee Itoophiyaa keessatti turizimiin bakka olaanaa qabama. Waggaa darbee kabaja ayyaana masqalaa fi irreechaa hordofee daawwattoonni hedduun gara biyyaatti imalaa turan. Adoolessa bara 2011 hanga agayyee bara 2012tti daawwattoonni walakkaa miliyoona ol ta'an gara Itoophiyaatti imaluu isaanii maddeen ni himu. Haa ta'u malee seektarri turizimii abdii guddachuu olaanaa qabaachaa ture sababii weerara koronaa vaayirasiin qabbanaa dhufeera. Jiraataa Baalee magaalaa Diinshoo kan ta'e Awwal Sultaan dargaggeessa jiruunsaa turizimii irratti hundaa'edha. Hojii turistoota godinaalee Oromiyaa adda addaa akka Baalee, Boorana, Hararge, paarkii biyyaalessaa Bijataaf Shaallaa, Aroo Laangaanoo fi isaan kan daawwachiisuun jiraata. Amma garuu sababii weerara koronaa vaayirasiin hojiinsaa kun akka gufate BBCtti himeera. Yeroo ammaatitti haga COVID-19 seenu turizimiin hin jiru jechuun dandeessa waliigalatti. Ekonomikaalii namoonni turizimii irratti riilee ta'anii jiraatan namoota baay'ee jiru. Garuu yeroo ammaatitti weerara koronaa kana wal qabata. Abdiin waan akka turizimiin hin deebi'aa jedhanii wanti abdatanii jiran jiru. Namni kaaba Itoophiyaa irraa maddi galii isaa turizimii ta'e rakkoo wal fakkaataa himate. Qeessa Asaffaa Laggasaa naannoo Amaaraatti jiraata magaalaa Laallibalaati. Waldaa Fardeen Laallibalaa waggoota 30 bulchaa ta'uun akkasumas gaangee kireessuudhaan jiraata. Gaangolii 600 ta'an qabna akka waldaa keenyaatti. Namoonni amma turistii waan dhibeef gurguraa jiru. Gurgurree nyaachaa jirra. Erga ji'a 7tiin galiin tokkollee hin jiru. Waan ittiin jiraannullee dhabneerra. Faranjiin dhufaan jiru. Laallibalaan kan jiraatu faranjootaan ture. Galii biroo hin qabnu. Hundumtuu kan fayyadamu galii faranjoota daawwannaaf dhufan irraa argamudha. Sababii rakkoo kanaaf kan gaangee gurguruu jalqabne. Faranjiin yoo hin jiraanne waan tokko gatii hin qabnu. Ammallee faranjoonni nuuf hin dhufan taanaan Waaqayyoon nutti dheekkameeraa jedhee yaada. Isaan nuuf dhufuu baannaan beelaan dhumuu keenya. Sababa weerara koronaa vaayirasiitiin akka biyyaatti doolaara biliyoona 1 ol dhabneerraa jedhu turizimii Itoophiyaatti daayireektara akka ta'an obbo Silashii Girmaa. በተለይ የዚህ አገልግሎት ዘርፍ የሚባለው ወይም ሴክተሪ ተጃጅላ keessatti warri akka turizimii sababa koronaa vaayirasiitiin dhiibbaan cimaan irra ga'eera. Akka Itoophiyaatti damee turizimii keessatti carraan hojiin hedduun uumamanii turanii hoteelonni tajaajilawwan bakka buufata turistootaatti taasifaman manneen nyaata aadaa tajaajilawwan geejjibaa fi kanneen biroo dhiibbaa cimaan irra ga'eera. Akka biyyaatti galii doolaara biliyoona 1 ol osoo hin argatin hafneerra. Kanaaf weerarri koronaa vaayirasii galii turizimii irraa argachuun nurra ture nu dhabsiiseera. Gara fuulduraatti ammoo rakkoon nu mudachuu danda'u dorgommiin cimaa ta'uu isaati. Weerara koronaa vaayirasiitiin booda biyyoota maddi galii isaanii turizimii irratti hundaa'u waliin dorgommiin cimaa ta'uu mala. Dorgommii gabaa kanas mo'achuudhaaf mootummaa fi seektarri dhuunfaa qindoominaan hojjechaa jiru. Ergaan guyyaa turizimii addunyaa bara kanaas bu'aa turizimiin aadaaf qabeenya uumamaa baadiyyaa jiran beeksisuuf kunuunsuu irratti qabu irratti xiyyeeffata. Akkamitti dameen kun deebi'ee akka dandamatu gochuun danda'ama kan jedhu irrattis xiyyeeffannaa kennuun kabajamee oola. Mootummaan Itoophiyaa erga nootii birrii haaraa ifa godhees mallattoolee nootiiwwan irra jiran irratti wantoonni ifa hin taanee fi uummatatti gaaffii ta'an akka mul'atan odeeffamaa ture. Mallattoo sibiila bifa warqii qabu ka eenyummaan birrii Itoophiyaa kun ittiin adda baafamu kan suuraan leencaa irra jiru nootii hundarratti wal fakkaachuu dhabuun ammoo daranuu waan burjaajii uume fakkaata. Haalli kun akkamiin uumamee dhimmichas akkamiin ilaaltan jennee baankii biyyaalessaa Itoophiyaa gaafanneerra. Obbo Abbabaa Sanbatee baankichatti daayirektoreetii bulchiinsa maallaqaatti deebii kana nuuf kennan. ቴክኒካሊ በፕሪንቲንግ ልዩነቶችን ዲቪዥን ይኖራል። አንደኛው ዙር አልቆ ሁለተኛ በሚገባበት ጊዜ ማለቂ ወይ ተመጠንፈሙ ዶጎጉሪ ቴክኒካን ወልቀበቱ ኑመ ሙደታ መጠንሲ መርሳን ጀልቀባ ጥሙረሜ መርሳ ለመፋን ወይ ተኤገለሙ ሀመ ቶኮ በካሶቾውን ዋን ሙደቴፍ hanqinni uumama harka dhibba keessaa dhibba sirrii ta'uu dhiisuu mala. Kanaan duras wanti kun mudatee beeka. Kanaafidha wayita walii galteen raawwatamu dogoggoroonni akkasii akka uumamuu malan kan yaada keessa galfamu. Kun rakkoo hamaa waan fiduu miti. Mallattooleen biroo maallaqicharraa haga jiranitti sararri sun suura leencaarra ooles dhiises rakkoon fiduu hin jiru.
haga danda'ametti osoo qaawwaan akkasii uumamuu baatee dansa garuu yeroo hunda wayita maallaqi maxxanfamu dogoggorri hin jiru jedhanii eeguun sirrii miti. Jiruuf jireenya hawaasaa keessatti iddoo olaanaa akka qabu maallaqi wayita dogoggorra akkanaa uumamu hawaasa keessatti burjaajii fiduunsaa hin hafu. Warra sobaan maallaqa fakkeessanii hojjetantu kana godhe jechuun hawaasi shakkuun waan hin oolle. Kanaaf sirreessuun hin danda'amu. Furmaati isaa hoo maal jennee isa gaafanneef akkas jedhan. ማስተካከል በእኛ በኩል ገንዘቡ ሲታተም በመጀመሪያ ደረጃ ያየነው አለ ወይታ ማለቂ ኩን የሮ ጀልቀባፍ መጠንፈሙ ገመ ኬኛን ወንቲ አርግኔ ቱሬራ ሲሬሱፍ ያሌራ ቃዋ ኡመሜ ሰነ ሀጋ ኢሳኒ ደንዳሜት አከ ዲቢሰን ቱሬ ከን ኢብሳፊ ቱሬ ገሩ አልተከም ማሽነ ኬሰ ሴኔ ዶጎጎሪ ቴክኒካ አከና ሙደቴራ ቃዋን ሀጋ ከና በየሙልአቴ ኡመሙን ዋን እረን ቱሬዳ ኩን አከናን ኢብሰሙ ደንዳ garuu wanti guddaan sararri sun gubbaa haga godaatti walitti fufee jiraachuu isaati. Kanammoo biiftuutti qabuun mirkaneeffachuutu danda'ama. Sibiilli warqii fakkaatu kun kan hojjetame keessoo waraqaa maallaqaa yookaan nootii san keessatti akka isa duraa erga maxxanfame booda miti kan irratti hojjetame. Wayituma maallaqi kun maxxanfamu kan waliin maxxanfamudha. Kanneen fakkeessanii hojjetan forjidii haala kanaan qopheessuuf ni rakkatu. Wanti guddaan kanadha. ዋናውና ትልቁ ነገር ይሄ ነው። Dhaggeeffattoota keenya ammoo gaggabaabsee isinitti himaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daangur keessatti qaamoleen hidhatan hawaasa nagaa irratti haleellaa raawwachuu qondaaltonni mootummaa fi jiraattonni himan. Haleellaa kaleessa raawwateen obboleessi isaanii ajjeefamuu ka himan jiraataa ganda Baangez namoonni 14 ajjeefamuu dubbatu. Dubbii himaan naannochaa garuu haleellaan raawwachuu malee lakkoofsa namoota du'anii hin beeku jedhan. Itoophiyaa irraa dabalatee viizaan barattoota biyyoota Afrikaa hedduurraa Ameerikaa deemanii waggaatti akka daangeffamu wiixineen dhiyaate akka wiixinee kanaatti barattoonni osoo barumsa isaanii hin xumurin yeroo viizaa isaanii dhumata. Hojiiwwan tiyaatira, fiilmii, diraamaa fi beeksisaan beekamtu kataate Almaaz Haayilee boqottee torbeewwan darbaniif dhukkubsataa ka turte Almaaz har'a ganamaa akka boqottee fi sirna awwaalcha ishee bor Bataskana Qiddisti Sillaasee Kaatediraalitti akka raawwatamu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Dhiyeenya kana fonqolcha mootummaa ka keessummeessite maaliin geggeessaa siivilii muddatte bakka pirezidaantii biyyattii Ibraahim Keeyitaa ka 7 dura fonqolchamanii ministeera ittisaa ka turan ga'eessi ganna 70 Baahiin Daa'u muudamaniiru. Ameerikaa kutaa bulchiinsa Floridaatti dubartiin ulfii galaana seentee abbaa warraashee qurxummii hamaa shaark jedhamuun nyaatamuurraa hambiste. Dubartiin ulfii kun abbaa warraashee Andriyuu Chaarlis jedhamu akkuma bishaan daakuuf seeneen battalumatti ciniinamee argite bishaan seenuun oolchite. Hantuunni Afrikaa guddaan bakka boombiin awwaalame adda baasuun dandeettii olaanaa qabuuf badhaasa guddaa injifatee dhaabbanni gargaarsaa UK tokko Kamboodiyaa bakka boombiin heddumminaan itti awwaalamee nama ajjeesutti tajaajila lubbuu oolchuu raawwachuu isaatiif hantuuta kana miidiyaaliyaa warqee badhaaseeraan oduun kanu. Odduudhaan sirna gadaa ammallee hojiirra oolaa jiru godina Booranaa keessatti maxxansi feesbuukii jijjiirama abdii namatti horuu fideera. Dubbiin akkas jalqaba wayita bara darbe kantiibaan magaalaa Finfinnee ka turan Injiinar Taakkalaa Uumaa manneen barnootaa magaalattii keessa jiran akkaataa barattootaaf mijatoo ta'an irratti daawwannaa geggeessanii fi murtee dabarsan. Namni dhibiin ammoo mana barnootaa daasiin ijaaramte ka barattoonni rakkinaan keessatti baratan kunis ni jira jechuun feesbuukii irratti maxxansa. Maxxansi sun ijoo dubbii ta'ee nama hedduu bira erga ga'ee booda namuu waan qabuun tumsee mana barnootaa kan haaromsuu eegale. Abbootii qabeenyaa naannoo haga diyaaspooraatti tumsi eegalame. Jiraataan aanaa Dubluq waa'ee mana barumsaa kanaa akkas jedhu. Mana barumsaa biyyee ijaarrate. Man biyyee ijaarrate man biyyee haala mani biyyee haala roobanjiki achi supervaayizarii wayii achi dhufanii man biyyee haala hajii kaan feesbuukii irra dhiisanis achumaani kakaarsii adda addaa karaa adda addaati walitti guuramuu jalqabe amma mani sun ijaaramee xumuramee ijoollee seensifatanii barcumaan hin jiraa waan adda addaa hin jirtaan barachuuf wanni akkana hin danda'amtu waan jedhaan nu dhagaame akka malee gammachuu guddaa qabna ijoolleen biraan yoo barattu fuula gubbaa ta'e ittiin qabdu Doktor waan guddaa keessatti qabdu rakkataa awwaaraa
mani yoo macufa tabaate fedhu warreen dadda maani miti jibuu waan jira yaaddu guddoo fee turan amma immoo garuu mani barumsaa kun ta'ee iddoo itti galuun waan guddoo. Miseensa koree ijaarsa mana barumsaa kanaaf hundaa'e keessaa tokko kan ta'an Dabbasoo Waariyoo akkamiin akka hojiin kun milkaa'ee dubbatu. Namni yaadu wal jijjiiree Facebook muraasa akkaawuntiin lakkoofsi herrega banamuu qabaa jedhanii akkanaan maallaqni kun qindaa'ee koreen dhaabbatee hordoffiin godhamuu jalqabe maallaqni galu jammaree maallaqni yeroo sun to'atanuu galame qarshii miliyoona 1,500 hagawuu wadanuu galame jechuudha. Sun keessa qarshiin maallaqni namni hojii jijjiirame qarshii 9,966 nu dhaqqabee jechuudha. Man barumsa sun haala bareedaa akkam suurarraa agarsiisuun hojjennee sindhee maasin caanis biraatti hojjennee baasii kan hunda hirmaannaa uummata malee uummatedha qacabsoo biyyee nuu fiduu waan akkanaa hirmaannaa humnaa hin jira. Uummanni barumsaa kun hojjetamee xumuramuuf maasin caanillee dabalatee qarshii kanaan jenna kan keessa hojjenneen qarshiin 30 nu wafee jechuudha yeroo ammaa. Kan jechuun qarshii 9,900 1,35,166 hojjetamee xumuramee jechuudha manichi. Ji'a 3 agarsiisuu jidduu xumura. Ka'umsa kanuu ta'ee feesbuukidha jettanii turtanii ga'ee feesbuukii bu'aa gaarii ittiin fiduudhaaf akkamittiin ibsitu meesin? Dirreen feesbuukii dirree itti dharaan wal arrabsan yookiin dirree dharaan itti wal faarsan qofa osoo hin taane qabatamaan hojii yoo jijjiiran dirree misooma ta'uu akka danda'u ragaan guddaan manbarumsaa qindeessaa kanaa jechuudha. Man barnootaa tokko miti amma kan ijaartan gara fuulduraatti karoorri keessan maal mee hojii kana babal'istanii matti fuftu moo kanuma irratti dhaabdu moo waan biraallee waan karoorfattan yoo qabaattan meenatti? Hojiin kun hojii har'asii dhaabbatu hin taasisne muuxannoo gaarii ta'ee itti fufuu qabaa jennee murteeffannee piroojeektii lamaffaa eegallee jirra. Piroojeektii lamaffaan kun hayyuu seenaa Dr. Borbor Bulee Dirree nam jedhamu jira. Dhalatuma Booranaati naannoo Aana Dubluqqan jechuudha. Hayyuu beekamaa jaarsa argaa dhageessiiti. Jaarsa kana hayyuu manni is madaala. Mani jireenyaa kan is madaalaa garuu hin qabu. Kanaaf akkuma barumsa qilleensa feesbuukidhaan baanee hojjanne piroojeektii lamaffaa kallee baanee xumuruu qabna annee koree dhaabnee wal marannee itti seennee jirra. Piroojeektii lamaffaa sun haalumsuun feesbuukidhaan jalqabnee jirra jechuudha. Kanaaf karoorii waan barumsa qilleensa kanaan dhaabbatu yookaan yoo milkaa'u taas maamni ijaarsa Dr. Kabaja Dr. Bobboo Dirree dhaabbatullee qofa osoo hin taane fuuldura itti muuxannoon kun tokko nuyi dhumne tuufu lamaffaa warri biraallee nurra barate muuxannoon kun qoodamanii Oromiyaa bal'oo bakka kamiiyyuu abbuu bakki jiru godiin jiru ta'aana jiru muuxannoo kan babal'isa dirreen feesbuukii adda ijaaranii hojii adda uumanii gadi akkanaa wal qabanii ragaan guddaan manbarumsaa jechuudha. Burjaajii mallattoon nootii birrii haaraa irra jiru uume irrattis baankii biyyaalessaa Itoophiyaarraa deebii arganneerra. Alii Birraa fayyee gara mana isaatti deebi'uu fi odeessaalee gaggabaaboos harkaa qabnaa nu faana bu'aasniin jedha. Odeessa keenyas jalqabaatiin guyyaan turizimii addunyaa fulbaana 27 dilbata dhufu kabajama. Sababa weerara koronaa vaayirasiitiin sochii fi galiin seektara kanarraa argamu garuu barana akka bara kaleessaa miti. Itoophiyaatti maal fakkaata? Hirphaa gammachuu ka qopheesse qaba. Dinagdee Itoophiyaa keessatti turizimiin bakka olaanaa qabama. Waggaa darbee kabaja ayyaana masqalaa fi irreechaa hordofee daawwattoonni hedduun gara biyyaatti imalaa turan. Adoolessa bara 2011 hanga agayyee bara 2012tti daawwattoonni walakkaa miliyoonaa ol ta'an gara Itoophiyaatti imaluu isaanii maddeen ni himu. Haa ta'u malee seektarri turizimii abdii guddachuu olaanaa qabaachaa ture sababii weerara koronaa vaayirasiin qabbanaa dhufeera. Jiraataa Baalee magaalaa Diinshoo kan ta'e Awwal Sultaan dargaggeessa jiruunsaa